Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya waan ajaa'ibaati WhatsAppii normaal fidee isin garsiisaa akka nafaana buutan isinin jedha. Baay'ee waan namatti tolu, yeroo hedduu mobaayilli keenya nu jalaaf guutameeti waan adda addaa daawwatuu nuuf gochuu dida. Ammas yeroo qubaan olii gad oofnu iskiriin isaa nuuf sososo'uu dida jechuudha. Isa kanaaf WhatsAppiin waan ajaa'ibaati fidee jira. Isin garsiisa nafaana tura. Jalqaba Play Store keessan keessa galuudhaan WhatsAppii keessan update gochuu qabdu. Erga WhatsAppii keessan update gootanii keessaa bayuudhaan WhatsAppii keessan keessa galtan jechuudha. Erga WhatsAppii keessan keessa galtanii san booda tuqaa sadii tananii cuqaastu, sana booda settingii ni dho'itu. Achi booda gabbuudhaan data and storage usage ka jedhu kanarra ni cuqaastu. Erga sanii ammas network usage ka jedhu kanaa fi akkasumas storage usage ka jedhu kana jechuudha. Akkasuma meegaabaayitii hedduu qabata jechuudha. Wanta nuti nama waliif ergaa turre meegaabaayitii meeqa akka qabatu lafa nuuf kaa jechuudha. Inni storage usage jedhu kanarratti yeroo dho'itan haala kanaan namoota isin waliif barreessaa turtan viidiyoo fi akkasumas waan adda addaa imeejii ta'ee waan adda addaa kan waliif ergaa turtan jechuudha. Meegaabaayitii waliin isiniif ka'a jechuudha. Asirratti amma akka argitan kanarratti kan jalqabarra jiru kun amma meegaabaayitii 11.4 qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo 8.3 meegaabaayiitiidha. Kunis 8 qaba, kunis 7 9. Haaluma kanaan itti fufa jechuudha. Inni kun walii ida'ameeti jechuudha. Mobaayila keenya bakka guddaa nu jalaaf qabachuu danda'a jechuudha. Isa kanaaf furmaanni isaa akkamitti fakkeenya nama tokko irratti haadha'u. Asirratti akka arguu jirtan kanatti amma asitti meesajii 7 jedhee kaa'ee jira. Audio 4 meegaabaayitii 11 qabata jechuudha. Isa kana dileet gochuudhaaf akkam goonaa manaatti meesaj ka jedhu kanarra ni cuqaastu. Sana booda wanta dileet gochuu barbaadan san raayitiitti gootan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo imeejii balleessuu barbaadan as bakka kana irratti raayitii ni gootu. Audio kana yoo balleessuu barbaadan akkatti raayitiitti godhachuu qabdan, yoo balleessuun barbaadan ammoo raayitii tanarraa balleessitu jechuudha. Kanaaf raayitii kana yoo itti goone clear yoo jenneen jechuudha. Amma alaa xuuliidhuma dileetaa jechuudha. Meegaabaayitiin nama kanaa waliin nu barreessaa turre kan bakka guddaa qabachuu danda'a jechuudha mobaayila keenyarra. Haala kanaan jechuudha amma balleessa jira jechuudha kan nama sanii. WhatsAppii keessan update godhaati. Haala kanaan namoota hin barbaanne ofirraa clear data gochuudhaan wantoota bakka qabatee mobaayila keessan sin jalaa rakkisu ofirraa balleessuu dandeessanii. Asumaan warroonni YouTube kiyya arma dura subscribe godhin akka subscribe gootan isiniin jedha. Musa Abdullahi jechuudhaan erga sarchi gootanii booda asirratti cuqaasuudhaan bakka diimtuu kana cuqaasuudhaan san booda subscribe gootan jechuudha. Erga subscribe gootanii akka viidiyoon an gadhiisu wanta haaraan kallattiidhaan isin bira dafee ga'u mallattoo daawwat kana cuqaasuudhaan gurra lamman kana itti gootu jechuudha. Sana booda kallattiidhumaan wanta maxxansu isin bira ga'a jechuudha. Share waliif godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.